akkuma gartee amma koriidarii Finfinnee ifu kana dargaggeessi keenya ifa halkan. Ganama namni hundinuu magaalaa tana keessa yoo ilaaltan ganama sa'aat 12 sa'aat akka robu irruurraa hanga sa'a 2 walakka kilaaksii heddummaatu. Na duraa hiikeedha. Halkan irra fuumii ganamatti orraafata. Ijoollee mana barnootaa geessuu fiig sa'a hojii siggaa karaa cufa tiraanspoortiin jirtu salfii akkana guutu namni jeeqamuma kana deema. Kana eessarraa dhufa jechuun hirriba dhaba. Yoo raftee immoo nama taata. Yoo raftee subii salaattee ganama kaatee sii dhaabbata kadhatee si fuudha taaksiin eessaan si geessaa siin jee jechuudha. Sa'a immoo namni hundi kana jechaa deemu san inni sin fuudha. Tanaafuu amma dhaloonni wanni godhu meenuma haarafu. Da'eeshu. Talamada ammaas akkana wal dabruu jira. Hojii ni barbaadan, dalaguu ni barbaadan, sooramuu ni barbaadan. Mootummaan nuti keessa jiru mootummaan Itoophiyaa tun guyyaa dalayetti. Halkaniin jalqabne amma. Dhaloonni ani gorsu akkaan jaaladhu kun halkan ta'a. Halkan sa'a jaaboodaa nama takka takka itti qophaa'eeti laayivii isaan seenan keessa seenee ilaala. Halkan dhaqqa akka ajaa'ibaati. Akkuma gartee amma koriidarii Finfinnee ifu kana dargaggeessi keenya ifa halkan. Ganama hin jiru. Maaliif? Toora sa'a 9 sa'a 10 sa'a 10 takka irraaf. Ganama akkamitti hirribaa kan inni ilma namaati. Biiroon guyyaa teessee isa eegi. Bakki inni sila haajaa qabu. Sanaafuu maal ta'an wal dabruu jiran. Halkan guyyaa halkanitti. Wanni isaan godhu kan meenuma haarafanii. Hin dalagin anuma dalagaan jiru rafaa hirribu markadha. Hirribni sammuu namaa tasgabbeessa. Gizee hundaa'uu jechuudha. Dalagaa takkaan qaba ja'a beete nakaasaa ja'a halkan sooshaal miidiyaa adaraa biirooyin qataraa qaba nakaasaa dargaggeessa umrii tanan nakaasaa jiru jechuudha. Kan nakaasi jiruun sanii far isarra wayyaa miti. Isarra wayyaa miti. Haay alaarmii itti guutee hin dhaga'u maaliif qaamni namaa ni dadhaba. Hirribni qoonqoodha. Malee amma dhaloonni keessan kun hirribumaatu bar konsorbaantii isinitti ta'e. Hirribuma quufuu dadhabdan. Amma irra hedduun ni mugaa bar guyyaa. Dur manguddoo muga. Amma immoo dubbiin garagalteeti dargaggeessan muga.